namoonni minxaafii 4-3 bal'inni isaa dheerinni isaa hammamettanuu 3-4 jechuun bal'inni isaas dheerinni isaas kana fakkaata. Minxaafii baay'ee tokko bal'aa fi dheeraa wal qixa kan ta'e jechuudha. Har'a gaa minxaafii miti kan inni isinitti agarsiisuu dhufee inshallah mafarrashaa obboleettii tokko asirra godhee farrasheetan achumaan immoo namoota gatii na gaafattanuu fi gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti mutaa jechuudha. Kan mafarrashaa gatii mafarrashaa kan takkaayaa kan beebii kan sufraa kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Viidiyoo daqiiqaa 6 qofadha kuni gabaabaa jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Badeen jira garuu amma deebi'een jira. Egaa obboleettiin keenya firaashii isa kanadha kan isiin qabdu. Utuuniin afin duranii isinitti agarsiisuu jedheetanii qullaa isaa waraabaa jira. Firaashiin kuni tokkoon isaa birrii 1,550. Achi kee immoo inni carqiin kun immoo 1,100 jechuudha. Inni kuni jaloon isaa gogaadha. Irra keessoon isaa immoo ispoonjiidha. Bareedaadha gaa homaan jedhu isa gatii jidduu galeessa madaalawaa kan jedhamu jechuudha. Sababa 12dha kuni. Akkasuma immoo jira taayigariin immoo badee ture. Inni diimaan sunis taayigariidha garuu taayigarii isa xarziiti. Inni kun immoo gogaadhuma bakka firaashiidhuma jidduu galeessa kan ta'e homaan jedhu kaa. Anna gatiin isaa birrii 1,100 jidduun illee badee ture amma garuu ammas deebi'ee dhufeera. Taa'inni immoo amma obboleettii keenya kanaa bitee kuni firaashii 4 carqii wajjiniini. Firaashiin tokko duwwaasaa birrii 1,550 firaashiin tokko duwwaansaa jechuudha. Inni kara gamaa sun inni lama wal bira jiru sun. Haala kanaanii kunuunfaa godhee mafarrashaasii maashaallah tabaarakallaa baay'ee tokko bareedaa bifti isaa. Waanii xurii danda'u jettee bifa kana filattee minxaafiin illee kan isii miti garuu ani calliseetuman irraa hafe malee minxaafiin kan isii miti kan isii meeshaa baay'eedha kan isiin ajajattee meeshaa baay'ee jechuudha. Birrii meeshaa kara birrii 100 wahii oliiti jechuudha. Garuu kanan viidiyoo waraabuu danda'e mafarrashaa kana bichaa sardamadha kan meeshaa isii bitee gaggeesse sargiidhaaf jetteennaan jechuudha. Mafarrashaa kana immoo manuma gatii jiru manumatti gatii hodhamee jennaan asumatti farrashee meeshaa kan walitti qabee mana fidee viidiyoo irraa waa hojjechuu hin dandeenye sardama fe'ame gatii ta'ee jennaan. Asumaanii namoonni dirqama viidiyoo barbaadan yeroo fudhata jechuudha. Viidiyoon kanaa mana fidee akkasitti viidiyoo irraa waraabuun yeroo fudhata. Garuu namoonni akkasas chokkaayee barbaadanii tuma viidiyoo irraa hin hojjetiniin isinii ergama jechuudha. Akkasii egaa mafarrashaa kanaa firaashii 4 fi tiraasii 12 firaashiin 4 fi tiraasii 12 jechuudha. Jaloon isaa maanchinii isaa andanyaa arbaa saffee son taane arbaa xabbaabii maanchinii isaa andanyaa ta'ee zarfii isaa andanyaa ta'ee tiraasii isaa ala kanaan zarfiin viigalee jechuudha. Birrii 7,000 firaashiin 4 fi tiraasiin 12 inni irra hedduun keessan gatiin dubbattu ittanii gatii nagaafattu jechuudha. Dubbataan dur ture kanaan duratti yeroo simmoo nan dagadha ka ilma namaati miti hadha garuu sababaadhuma gatii isinii dhufe gatii isinii himuudha jechuudha. Firaashiin 4 fi tiraasiin 12 5,500 nu jira. 6,000nis jira. 6,500nis jira hanga 7,000 jechuudha. Irra bareedaan isaa firaashiin isaas gahaadhuma meetiruma gahaa ta'etu irraan irratti osoo ittiin dabalamiin hodhamee jechuudha. Haala kanaan zarfiin viigalee firaashiin 4 fi tiraasiin 12 birrii 7,000 akkasii inshallah. Sufraan immoo garaagarummaa qaba. Meetiraan laastikiin isaa andanyaa filattanyaa qaba. Sufraa abbaa meetira 2 amma kan isii kuni garaan isaa meetira 1 dheerinni isaa meetira 2 birrii 1,800 jechuudha. Garaan isaa meetira 1 dheerinni isaa meetira 2. Namoonni sufraa duwwaa barbaadan birrii 2,000 garuu carqii wajjin haala kanaanii birrii 1,800. Baaskeettiin immoo kan qoshashaa suni birrii 400 jechuudha. Meetira 1 jechuun immoo sufraanii hammana. Meetira 1 jechuun hammana. Yeroo meetira 1 ta'u 1,000 ta'a. Yeroo meetira 2 ta'u garuu birrii 1,800 ta'aniin isiniin jedhaa hordoftoota koo. Egaa beebittiin kun immoo haala kanaan hodhamtee baatee
akkuma sanaa maanchiniidhaan godhamtee jechuudha. As biratti takkaayaa kana namoonni haala kanaan carqii bifa barbaadanii hodhisiifachuu barbaadanii hodhamee ba'e takkaayaan kun birrii 1200 jechuudha. Boondirii isaa andanyaadhaanii ziippiin illee waan hundi isaa andanyaadhaanii takkaayaan kun tokkoonsaa birrii 1200 isiniin jedha inshaallah. Beebittii 400 gatiisii isiniin himne dhiifama. Akkasiin inshaallah firaashii tokkoo fi tiraasiin tokko meeqaa namoonni jettan immoo qoba qobaatti haala sanaan hin gurguramu. Yoo barbaadan firaashii 4 tiraasii 12, firaashii 5 tiraasii 15, firaashii 6 tiraasii 18 haala sanaan wal biraa deema jechuudha. Annaa firaashiin tokko qobaatti hanga tizaazii keessaniitiin walitti isinii dammaree isinii hima jechuudha inshaallah. Akkasii namoonni firaashii 6 tiraasii 18 barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf birrii 10,200 akkasii inshaallah. Namoonni mafarrashaa maatii keessanii raamadaanaa ajajachuu barbaadan raamadaanni egaa dhufaa jira, rabbiin ittiin haa gahu inshaallah. Ajajachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa asirratti argamuuni bakka barbaadanii isinii qaqqabsiisuu hin danda'a, makiinaatti isinii ergu jechuudha. Akkasii inshaallah namoonni viidiyoo kana hanga yoona ilaalaa jirtanuu baay'ee tokko galatoomaa, ulfaadhaa, laayikii godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti